Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii hunduu uummataa nageen keenya kabajaa bakkuma jirtanitti nagaa jedha. Adoolessa 2026 oduu guyyaa irratti qindeeffame kan isin biraan geenu ta'ati jalqaba irratti hangafoota oduu. Waliigaltee odiitii Gibiraa irraa bilisa ta'uu Tiraamp manni murtii kuffisee. Tiraamp biyyoota galoo galaanaa doolaara biliyoona hedduu gaafachuun falmii kaasee. Iraan pirezidaantii isii duraanii hidhaa dhaabbii jala galchite. Jilli waraana Raashiyaa sadarkaa olaanaa qabu Teheraan seene. OFM dambalii unguu uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hangadaa walaabuuti amma oduu bal'inaan. Waliigaltee odiitii Gibiraa irraa bilisa ta'uu Tiraamp manni murtii kuffisee. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mootummaa federaalaa waliin waliigaltee tokko taasisanii turaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mootummaa federaalaa waliigaltee tokko taasisanii itti kan turanii. Waliigalteen kun Tiraamp odiitii Gibiraa irraa bilisa akka ta'anii fi namoota dhuunfaa dhaabbilee mootummaan miidhaan irra gaheera jedhaniif doolaara biliyoona 1.8 akka ramadamu hayyama kenna ture. Garuu itti darbe kana manni murtii federaalaa waliigalteen kun seeraan sirrii akka hin taane murteessuun kuffiseera. Manni murtichaa waliigalteen akka kanaa kun kaayyoo sirrii kan hin qabnee fi waliigaltee mootummaa fayyadamuun Tiraampiif namoota isa waliin walitti dhiyaatan fayyaduuf kan qophaa'edha jedhee. Kanaafis waliigaltee kana guutummaatti haqeera. Kana jechuunis Tiraamp odiitii Gibiraa IRS tax odiitii irraa bilisa ta'uu hin danda'u jedhe manni murtichaa. Dhaabbanni odiitii Gibiraa Internal Revenue Service qorannoo Gibiraa yookiin odiitii kana dura Tiraamp irratti jalqabee ture itti fufuu danda'a. Bulchiinsi Tiraamp namoota dhaabbilee mootummaatiin miidhamne irraa xiyyeeffannaa hin arganne jedhaniif beenyaa doolaara biliyoona 1.8 kan ramade. Garuu baatii caamsaa keessa pirezidaantichi himata doolaara biliyoona 10 tajaajila galii biyya keessaatiin dhiyaate kuffisuuf dhaabbilee mootummaa waliin waliigaltee irra ga'anii turaniiru. Tiraamp jalqaba irratti mootummaa himataa turaniiru. Sababni isaas hojjetaan duraanii IRS tokko odeeffannoo Gibiraa isaanii iccitii ta'e miidiyaa irratti dabarse jedhanii himatanii. Odeeffannoon sun bara 2020 dura kan bahe yoo ta'u Tiraamp bara 2016 gibira mootummaa federaalaaf doolaara 750 qofa kaffalaniiru. Kana jechuun waggoota 15 keessaa waggoota 10 gibira akka hin kafalle odeeffannichi kan agarsiisu. Gareen seeraa Tiraamp hojjetaan IRS tokko odeeffannoo dhuunfaa seeraan ala baasuun dogongora guddaa raawwate jedhe. Kunis Tiraamp namoota Ameerikaa miidhan itti gaafatamu taasisuuf hojii itti fufa jechuun ibsanii. Hayyuun seeraa Gibiraa Biraandoon Diiboot jedhamu waliigalteen kun Tiraampiif faayidaa addaa kennu seera odiitii Gibiraa laaffisa. Kana malees namoonni aangoo mootummaa qaban ofii faayidaa argachuuf yaalii turan jedhanii. Kanaaf mana murtii kun barbaachisaa ta'uu cimsanii ibsuun koongirensii waliigaltee akkasii gara fuulduraatti akka hin uumamne seera cimaa baasuu qaba jechuun ibsanii. Abbaan murtii mana murtichaas himannaan Tiraamp kan isaa fi ijoollee isaa lamaan dhaabbilee Tiraamp waliin bara 2026 keessa dhiyeessan wal dhabdee qaamota wal morkatan lama jidduutti uumame irraa adda jedhe. Akka ibsa mana murtichaatti Tiraamp fi hiriyoonni isaanii tarkaanfii seera irraa eeguu fi maallaqa kafaltoota Gibiraa doolaara biliyoonaan lakkaa'amu namoota mootummaa irratti komii qabaniif komiin isaanii seeraan hin deeggaramnetti jijjiiruuf kan qophaa'edha jedhanii. Itti dabaluudhaanis murtiin kun Tiraamp ijoollee isaanii fi namoonni dhimma kana keessatti hirmaatan himannaa kana irra deebi'anii adeemsa seeraa biroo keessatti akka hin kaasne kan dhorku ta'uu ibsaniiru. Murtii kana irratti hundaa'uun tajaajilli galii keessaa odiitii Gibira Tiraamp kanaan dura jalqabame itti fufuu danda'a jedhameera. Odeeffannoon Gibiraa miliqii filannoo pirezidaantii bara 2020 dura yeroo muraasa dura gaazexaa New York Times irratti maxxanfamee ture. Tiraamp waggoota 15 keessatti gibira tokkollee akka hin kafalle ibsa. Tiraamp biyyoota galoo galaanaa doolaara biliyoona hedduu gaafachuun falmii kaase. Haliillaa Ameerikaan tibbana Iraan irratti raawwatteef deebii kennuuf Iraan buufata waraanaa Ameerikaa biyyoota galoo galaanaa keessa jiran irratti xiyyeeffachuu eegalteetti. Haliillaa Ameerikaan tibbana Iraan irratti raawwatteef deebii kennuuf Iraan buufata waraanaa Ameerikaa biyyoota galoo galaanaa keessa jiran irratti xiyyeeffachuu eegalteetti. Waa'ee kana kan dubbatan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Waayit Haawusitti miidiyaaleef haasawaa taasisaniin Ameerikaa nageenya biyyoota kanneenii eegsisuu itti fufti garuu tajaajila sanaaf kafaltii kaffaluun dirqama ta'uu ibsa. Tiraamp osoo Iraanonni meeshaa nukleeraa qabaatanii Israa'el kana booda jiraachuu dhiisuu dandeessi. Israa'el qofa osoo hin taane tarii ba'aa jiddu galeessaallee nagaa hin ta'u ture jedhanii. Doonaald Tiraamp gaazexeessootaaf haasawaa taasisaniin Ameerikaan naannicha eeguuf maallaqa guddaa baasaa kan turtee fi michoonni isii baasii kana keessaa muraasa akka baastu yeroon isaa amma jedhanii. Tiraamp gaazexeessootaatti akka dubbatanitti Ameerikaan naannicha eeguuf maallaqa guddaa baasaa turte. Haa ta'u malee michoonni Ameerikaa yeroo itti baasii USA baaftu keessaa muraasa isaa itti qooddachuun kaffalan amma jedhaniiru. Kutaa addunyaa hedduu badhaadhaa ta'e waan eegnuuf kafaltiin akkanaaf kaffalamu barbaada. Maallaqa guddaa baasna kanaaf biyyoonni nu eegumsa kanaaf kafaltii nu kaffaluu qabu jedhanii.
Trump Saudi Arabiyaa, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain fi Kuwait biyyoota eegumsa Ameerikaa naannoo galoo galaanaa irraa fayyadamoo ta'an keessaa muraasa jechuun eeran. Halkan kan haleellaa guddaa bira ni raawwanna waliigaltee gochuu barbaadu. Waggoota 47 mari'ataa turre garuu namni waraana isaan haleele hin beeku. Baay'ee cimsinee isaan haleelaa jirra. Gama biraatiin Doonaald Tiraamp Ameerikaan buufata doonii Iraan irratti uggura akka keessu beeksisanii akkasumas dooniiwwan fe'umsaa hulaa Hormuz keessa darban hunda irratti taarifa parsantaa 20 akka kaa'amu beeksisanii. Iraan pireezidaantii isii duraanii hidhaadhaa fi jala galchite. Pireezidaantiin Iraan duraanii Mahmud Ahmadinejad Israa'el waliin hidhata qaba jedhamanii hidhaa mana keessaa akka turan himamaa jira. Pireezidaantiin Iraan duraanii Mahmud Ahmadinejad Israa'el waliin hidhata qaba jedhamanii hidhaa mana keessaa akka turan himamaa jira. Pireezidaantiin Iraan duraanii Mahmud Ahmadinejad dhaabbata basaasaa Israa'el Mossad waliin hidhata qabaachuun himatamee to'annoo eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan jala akka jiran himameera. Akka gabaasa New York Times jedhutti Israa'el jijjiiramni siyaasaa yoo uumame Mahmud Ahmadinejad pireezidaantii Iraan bakka bu'uu akka danda'u kaa'uuf waggootaaf yaalaa turte. Ahmadinejad nama siyaasaa kanaan dura Israa'el akka diigamtu waamicha godhee fi Holocaust haaledha. Akka gabaasa kanaatti hoogganaa Mossad David Barney Ahmadinejad waliin wal arguuf gara Budapest Hangaarii imalanii turani. Israa'el baasii bakka jireenyaa fi imala isaas akka uffifte kan himamu yoo ta'u ergamtoonni Israa'el konfiraansii haala qilleensaa yuunivarsiitii Moggaan yeroo hedduu waliin wal arganiiru. Guyyaa jalqaba waraana kanaatti mooraa Ahmadinejad hordoffii fi shakkii IRGC jala bilisa baasuuf jecha haleellaa qilleensaa Israa'eliin rukutame jedhameera. Sana booda konkolaataa Peewwat gurraacha ergamtoota Mossadiin oofuun gara mana dho'isaa Iraan keessa jirutti geeffame jedhame. Akka gabaasaaleen jedhanitti Ahmadinejad akkasitti gadi lakkifamu waan hin jaallanneef karoora sana dhiisee dho'isaadhaan mana nageenyaa keessaa miliqee guutummaatti bade. Sana booda torbee darbe sirna awwaalcha Ayatollah Ali Khamenei irratti haguuggii uffatee namoota eegdota tikaa fakkaatu waliin jecha tokkollee osoo hin dubbatin argame. Wayita ammaa korporeeshinii eegdota warraaqsaa Iraaniin hidhaa mana jalaa akka jiru himamaa jira. Akka gabaasa kanaatti Israa'el hojiiwwan basaasaa waraanaa kanaa ija jabinaan hojjetaman keessaa tokko naannoo diina isii guddaa duraanii ijaartee turte. Garuu karoorri kun akka karoorfametti akka hin hojjenne himame. Israa'elis ta'ee aangawoonni Iraan dhimmicha irratti ibsa ofii isaanii hanga ammaatti kan hin kennine yoo ta'u bakka bu'oonni Ahmadinejad himannaa kana irratti yaada kennu didaniiru. Mahmud Ahmadinejad bara 2005 hanga 2013 aangoo irra wayita turetti imaammata farra Israa'el cimaa fi Holocaust haaluun beekamaa ture. Haa ta'u malee erga aangoo gadhiisee as mootummaa Iraan irratti qiiqa guddaa kan qabu yoo ta'u hariiroon dho'isaa kun ifa ta'uun isaa taajjabdoota siyaasaa naannichaa biratti rifannoota guddaa uumeera. Jilli waraanaa Raashiyaa sadarkaa olaanaa qabu Teheraan seene. Jiddugaleessa bahaa keessatti waldhabdeen waraanaa cimaa Ameerikaa fi Iraan jidduutti wayita waldhabdeen cimaa dhufee jidduutti jilli waraanaa Raashiyaa miseensa sadii qabu haala tattamaatiin Teheraan seenuu isaa maddeen nageenya dippiloomaasii fi waraanaa ibsaniiru. Jiddugaleessa bahaa keessatti waldhabdeen waraanaa cimaa Ameerikaa fi Iraan jidduutti waldhabdeen cimaa dhufee jidduutti jilli waraanaa Raashiyaa miseensa sadii qabu haala tattamaatiin Teheraan seenuu isaa maddeen nageenya dippiloomaasii fi waraanaa ibsaniiru. Daawwannaan kun kan raawwatame erga pireezidaanti Doonaald Tiraamp Puutiin Iraan akka qarqaaru hin barbaannu jedhanii erga dubbatanii booda yoo ta'u Raashiyaan Teheraan waliin walitti hidhamiinsa tarsimoo dhiyeennaa qabduu fi madaallee humnaa naannichaa irratti dhiibbaa qabdu agarsiisuuf tarkaanfii fudhattetti ilaalama. Moskoos ta'ee Teheraan ibsa ofii isaanii tokkollee kan hin kennine ta'us tarkaanfiin kun haleellaa Ameerikaan Iraan irratti raawwattee fi Iraan Strait of Hormuz cuftee hordofee tarkaanfii tarsimoo akka ta'e himama. Xiinxaltoonni nageenyaa akka jedhanitti qondaaltonni waraanaa Raashiyaa ittisa qilleensaa Iraan fooyyessuuf odeeffannoo basaasaa ol jijjiiruuf akkasuma haleellaa Ameerikaan gara fuulduraatti raawwattu akkamitti akka ittisan gorsuuf lafarra akka turan ni amanama. Teheraanitti argamuun kun waldhabdee Waashingtaniif Teheraan jidduu jiru gara waldhabdee aangoo addunyaatti guddisuu danda'a jedhamee sodaan jira. Gama kaan Raashiyaan haleellaa kamiyyuu dachee Raashiyaa irratti raawwatamuuf deebii kenninu dachaa hedduu cimaa ta'a jette. Yuukireen bu'uuraalee anniisaa Raashiyaaf naannoo siviilii irratti haleellaa diroonii raawwattu erga cimsitee booda pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin mootummaa Kiyeevii fi humnoota biyyoota dhiyaatiif akeekkachiisa cimaa kennaniiru. Kremliin haleellaan akkanaa kamiyyuu tarkaanfii waraanaa wal fakkaataa osoo hin taane dachaa hedduun humna guddaa qabuun akka isa mudatu ifatti ibse. Moskoon haleellaa Yuukireen dachee Raashiyaa irratti raawwattu hammaataa dhufuun kufaatii waraanaa isii itti fufee jiru dhoysuuf yaalii abdii kutannaa ta'uu dubbatti. Pireezidaanti Puutiin fokkobbii biyyoota dhiyaa Raashiyaa laaffisuuf hin dandeenye jedhan faallaa kanaatiin biyyattiin oomisha waraanaa haalaan guddiftee dinagdee isii cimsitee dhiyeessii meeshaa waraanaa babal'istee turte. Waraanni idilee Raashiyaa yeroo ammaa hojii ijjennoo haaraa gama adda addaatiin qabachuu itti fufee jira. Ergaan Kremlii irraa dhufe ifa kan ta'ee fi waraanni kun marsaa farra haleellaa cimaa keessa seenee
gamalachuu lola dheeraa fi gara jabeessa ta'eef qophaa'aa jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube channel keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.